السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرين تودا وتتودو إيافنو ودو إيافنو قبلنا دي أن نجرى ودو وجين أن إيافتا دام إيافنو أرانتنا تنخيستي مركز أجايبا مركز ملكا جنة خان أستاذ خيني خبجة ما في جارتما أستاذ أنس عثمان هندي فنو خان إيافنو تا أنقط أمران نخرطفان أخير أخينا akkuma beekamu markazni malkaa jannataa toora aappii onlaayinii mootiin barumsa diin islaamaa bifa bareedaa fi bifa nama hawwataa ta'een kan akka jiru ustaaziin isaanii nuuf kennee jiru. Barumsa inni achi keessa kannaa jiru keessa huruufaa fi qura'aanaa fi akkasumas shuruuxa salaataatii fi kan kana fakkaatan bifa bareedaa fi bifa nama hawwataa ta'een kan akka jiru ustaaziin isaanii ustaaz Anas nuuf kennee jiru. Kanneen hanga footoo duutii guutuu isaa maameen akkatti naatti nuuf dhiyeessaa daawwannee walitti deebina. kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo tajaajila guyyaa irraa markaza malkaa jannataa kan kuma laaltanii agartan yuunifoormiin isaaniitis kana fakkaatti ustaaziin isaanii barsiisaan isaaniitis kana fakkaata hanga xumuraan hordofaan afeerraa keenya gama sagantaa iyyaafannoo iyyataa kan ziyaaraa buleeyyanii barreeffadhe mana bahee ergaatii an dhufee ani nagee baltuu laata jechaan gaafii toona deebiftanii iyyaafannoo iyyataa kan ziyaaraa buleeyyanii barreeffadhe mana bahee ergaatii an dhufee ani nagee baltuu laata jechaan gaafii toona deebiftanii. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirra jirtu? Ana dhufu baga nagaan dhuftani. Baga nagaan na idan na gamu isin jaa inshallah. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برتوتا مركز ملكا جنتا تيفي أكاسوما برسيسا مركز ملكا جنتا أستاذ أنس بغنا غان أيضا نجيشو بربادة إن شاء الله تاكا لما جنتما غاما غافي ديبي تنيات أجتر كان فنا إن شاء الله مي أستاذ أنس مركزني ملكا جنتا يرغهن ديفامي هنغم تاكا أكاسوما erga hundeeffame hoo maal fa barsiisaa jira inshallah gabaabinaan nuuf himaa isinin jenna inshallah seenaa markaza malkaa jannataa irraa gabaabinaan. Hayyee mashallah dha seenaa markaza malkaa jannataa eega hundeeffame ji'a torba moo saddeeti itti baratamaa ture as keessa kitaabni ni jira huruufni ni jira quraanni ni jira بلوغ المرام متنون اللي نجرا واحد خطابا تجويد الرئيس هداية المستفيد مفتاح التجويد وانقرقرا نجرا برتوتا قوامي في برتوتا بريدي يرو تكا سيسو ايغانا هنغانا جي اكاسما يرو مراسا irrabanne bakka takka dhaqannee achirraa itti deebine akkasitti naabira barsaa tura itti deebine jechuudha. Ji'eetta akka ji'a lama kana raabannee turre. Seenaan markaza malkaa jannataa kana fakkaatti isiniin jenna. Maashaallah amma barattoota illee kun akka haala kanaan eebbisee kun asirratti argama. Waraqaatti uwwisee jechuudha. Waaw maashaallah. Mee akkam irraa ilaaltas? Maashaallah tabaarakallah. Ammaan ta'a piroofaayila na fakkaachaa ture. Lakkaa piroofaayilaa miti waraqaan tun waraqaa eebbisaatiisi. Waraqaa eebbisaati mirriqaadha. Okay, maashaallah tabaarakallah. Waan bareedaadha. Mee eebbisii teessan tun marsaa meeqaffaadha yookaan inshallah taaraan uumame marsaa meeqaffaadha? Marsaa lammaffaadha. Waaw maashaallah tabaarakallah. Ji'a torba keessatti yookaan Marsaa takka barattoota kanaan marsaa takkaffaadha jechuudha. Barattoota marsaa takka buusanii eebbifamu yaa'anii kana keessa hidayaalleen akkasuma kitaabni tajaajilaalleen dabalatee kitaaba huruufa qofa kitaabni tajwiida keessatti ni argama. Maashaallah baga dhuftanii barattoonni malkaa jannataa albaa kursiitti naqutame. Okay, maashaallah tabaarakallah waan bareedaadha ustaaz Anas inshallah. Mee kallattumaanuu gama gaafiitti aanu tokkochi ceenu. Mee ustaaz Anas isin akka barsiisaa markaza malkaa jannataatti barattoota imoorra barataniif ustaazan imoorra barataniif maal dhaamtame? Akka barsiisaa tokkotti barattoonni inshallah haa baratuun jaa namoota
gara bakka hin taanetti yeroo isaa azoo hin finne bakka markaza jedhamtu sanatti dhufee azoo yeroo isaa hin gubne qoraanas ta'e tajuudaas ta'e azoonii fi addunyaarra jiru lubbuu isaa ibiddarraa bitee akka baratee gattaa'ee markaza alkaa osoo hin ta'in markaza keessa fiiguu osoo hin ta'in bakka takka gattaa'ee ustaazoo fi jabeeffatee baratee galma ga'u namni hundinuu yoo jabaatee baratee akka galma ga'u abdii qabaan jaa akkas yoo ta'e malee dhaamsiin hin dhaamu kabira azoo markaza hiila kooyne torban kanaas ta'anii torban tokko citaa yoo taate rakkoo irra dhufa waan ta'eef bakka takka gattaa'anii namni markazumatti illee haa ta'u dhaqanii jabaatanii keessatti qara'anii akka qubatanii yeroo haa tokko booda ilmii baratanii barsiisan abdii irraa qaba dhaamsa kiyya kanumaan qaba inshaallah yeroo itti aantutti itti deebina akka kanaan dhaamsa qaba barattoonni amma walqinni takka yoon fi barate walqinni tokko hin baratu ni wanta deema si gale akkasuma akka gattaa'anii dhaamsa qaba warri akkasii yaa'usan jechuu akka gattaa'anii baratan markaza keessa saniin dhaamsa nasiyaa gama isaanii dabarsaa bakka obbolummaa obboleessa isaanii tokkotti. اوكي ما شاء الله تبارك الله نصيحة بريد الاستاذ خيني نفكرته من الفرد سنجنا ان شاء الله ما اتيان سوران استاذنا الفاضل براتو دخيني اكاسو بوليين كينيا وراكو مغرتي براتو دخي سني حنا بيجابهاني اوسو برونو تنجيري شبكة ساني داتا ساني بك هنتانك اسا سجرنيف مال دامتا اكبر سا مركز ملكا جنتات Konnin daamuuf data qaraanis qaroo baatanis nama guuttatanii silaa ittiin qaraanii ittis dawwalachaan waazooniif yeroo hin gubne itti qaraanii itti jabaatanii inshaallah xiqqollee taatee barnoota diin islaamaa kanarraa qooda fudhatan abdii guddaa qabaa fi silaa nasiyaan akkasi warrootan amma shabakaa fi waan hundanuma guuttatu kan hin qaraane iddoo markazaa tan hin jirre garee jaalalaafaa jiru jira. Kanuma TikTok keessa ooluu jira kanuma azuma liivii seenuu achuma keessa irraa oofaa jira kaniifi waan takka waan khayriitti hin jirre jechuudha booddeen isaa nama yaachifti fuuldura isaatti akka nama yaachisa akkasii akka sooshaal miidiyaa keessa hin banne koottaa markaza qaraadhaa jennaani dhaamsa nasiyaa kana gama isaanii dabarsina koottaatii baradhaadhaa iddoo markazaa iddoo tokkummaa iddoo jaalalaa iddoo kabajaa fi inshaallah addunyaa qofa osoo hin ta'in ilaa barutti illee isin fayyaddu jennaani akkas jennaani jennaan warra isaanis warra akkatti social media keessa jiru. ما شاء الله تبارك الله أستاذنا الفاضل نوف قالوا من والفاد أسنين جنا إن شاء الله دمرت دعوتات إجابات في مال لابتن كبابينان Daawwattoota iyyaafataatiif iyyaafataadhaaf illee dhaamu jabaadhaa diin islaamaa karaa hundaan haa dagaagu aartiin islaamaa gama hundaan miidiyaa hundatti illee markazaanis ta'uu imoonis ta'uu waasaappiinis telegiraamaanis hanga tiwutaraatti haa babal'attee inshaallah sooshaal miidiyaan hundi haa xaharamuun jaa bakka gargarii ta'e najisa akka xaharamuun dhaamsa dhaamaa fi isinilleen hordoftoonni iyyaafataalleen akka jabaattanii follow like share ganda kaanuu gisee dhaqan godhaa jedhanii nama cinqanii gootanii jajjabeessanii yeroo muraasa booda tiktokaas ta'uu yuutuubis ta'uu waa hundaanuu subscribe gootanii jajjabeessanii akkanii fi hadiyyaa bareedduu isin support godhu abdii irraa qabaan jaanilleen iyyaafatan akkananii hordoftoota isaa godhu abdii irraa qaban jajjabeessaa nutilleen jajjabeessaa jirra nama ganaa amma guddachuu dhufaa jiru nama dhufa jiru jajjabeessuun barbaachisaadha waan islaamaa kan nama dalagu hedduu namni ilaalu waan baalagii waan garagaraa mala jabaadhaa nutilleen isin bira jirra isin jajjabeessinaa isin hin jenna nutilleen akka barsiisaa markaza malkaa jannataatii fi barattoota malkaa jannataatti. اوكي مرحبا كلتمانو استاذ هاي نقول لكم سنجتا اميرتي مركز ملكا جنتا بربان ان شاء الله اي سجرتي بكجرتو ان شاء الله غافي تكلم غافنه هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي ما شاء الله ما جينا قاعد نفتني سنين جنة سمانكرا مركز ملكا جنتا. مرحبا بغنا قاعد نفتني يعني سمانكرا مركز ملكا جنتا كيشتي بغنا قاعد نيد نجيتشون برباد ان شاء الله. اوكي بولتي تاني جنتي اميرتي مركز ملكا جنتا ان شاء الله. ما duraan dursee ati erga markaza malkaa jannataa dhufte maal fa'aa barachuu jirta akkasumas jijjiirama erga gartee as dhufte fidde inshaallah ni qabda mee inshaallah waa'ee kanaa wajji wal qabatee gabaabinaan nu himisiin jenna. هاي إيه جيرما باين
qaba asirratti akkuma kana hiriyoota kootii wajjiniin laadha barnoota yoo ta'es uruufaa kaasee haga quraanaa kitaaba rasuula garaagaraa jira. Anillee akkuma sana ergiin asitti dhufeen uruufa darsii tokkoffaadhaa ka'ee jalqabee buusee amma kun lammaffaas buuseera deebi'ee akkas inshaallah kanarratti wallaahi baay'ee gammachuun qaba markaza kanarraa akkuma kana hiriyoota koollee kan bakkee dirree ganda tiiktookii garaagaraa irra jiranillee as waamee kanan qubachiisee warra karaarra fiiganillee akkasitti jedheera maaliif bu'aa isaa argeeti waan ta'eef kanaaf siin jedha akkas. Waaw maasha Allah tabaarakallah obboleeyyi teenya hedduuta kanuu galatoomuu Jira baay'ee argeen jira. Hayyee. Inshallah obboleeyyi teenya maasha Allah tabaarakallah dhaamsa bareedaadha. Akkasuma mee obboleeyyiin keenya warra barootti hin jirre warra tiktookii fi akkasuma miidiyaa adda addaa irratti yeroo isaanii tana qisaasu jiruuf maal dhaamtati? Hayyee bareeda. Ani akka kutitti akka ni faayidaa markazaa faayidaa imuurraan onlaayiniirraan babbaratanii itti milkaanu argee wallaan kanaa dura imuu cal jedhee fayyadame ittiin gaaffee kanaaf hunduma caraatiif akka jarri dhufanii kara markazaa kamiyyuu haa ta'u galmaa'anii baratanuu kanneen daasaa guuttatanillee fakkeenyaaf kana dhufanii wallaanuma keessaa haa bahanuu jedha wallaayee akkasitti dhaamsa koo nasiyaa kooti kun akkasii anillee karaa kootiin keessaanillee yoo tiiktookii garaagaraa irra deemanii warreen bakkee irra jiranii kan cal jedhanii hin beekne dhaamsa kootiin kanan dhaamsa galmaanii baratan. Okay. Masha Allah tabaarakallah hedduuta kanuu galatoomuu ulfaadhu siin jenna inshallah. Takkasitti inshallah obboleeyyiin qaalifee gaarii han irratti argamnu qophii iyyaafannooti. Qophiin iyyaafannoo markaza malkaa jannata inshallah tana fakkaatti. Seer yookaan arsitti namni takka banadhaati. Hayyee mee markaza malkaa jannata akka hin barnoota barachaa jirtan akkasuma markaza kana erga dhuftan maal fa'aa barattan inshallah tanarraa gabaabinaan nuuf himame. Hayyee dargaggoota irratti galatoomaa dhuftanii nu gaafachuu keessanis ni jenna. Ergaa markaza kana dhufnee waa hedduu baranneetti hin jirra. Dargaggoota dhugaa dubbachuudhaaf akka kiyyaatti akka nama biraa bakka bu'ee osoo hin taane of bakka bu'ee yoo dubbadha ta'e uummata akka hin beeku dhalachuu kiyyas hin beeku maaliif akka dhaladhes hin beeku akka markaza kana dhufee baradheetiin jira. Akkasuma maaliif namni dhalachuu fi dhalateen qofti nama gootu akka dhuunfaa kiyyaatti barumsa idilee barumsa boruun waliin deemneen qabaa gin uummata akka illee wallaahi aliif akka illee hin beeku akka seenee baradheetiin jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin gammachuu guddaa qabaa ergaan dhufe waan guddaa baradheeraa isin jedha. Waaw masha Allah tabaarakallah obboleeyyi teenya nuuf galatoomuu ulfaadhu siin jenna inshallah. Hayyee mee obboleeyyan keenya warra gartee barnoota hin jirreef maal dhaamtati? Ani wanti dhaamu wallaahi akka nama tokkotti nama ta'uu keenya osoo beeknu nama ta'uu keenya gaaf nu beeknu gaafa diin rabbii barannee kalaama rabbii barannee jireenya addunyaa kanaa gabaabduudha. Cinqiin nu jireenya kanarra ittiin cinqabnuuf fooloo fi laayikiin tiktook irraa argannu sunis boru nu wajjin hin deemtu. Hadhaa aliif takka jennee yoo barannee hin jennee waan haraamiif waan halaalii yoo adda baafanne san tun fayyada waan ta'eef dhufnee as
obbola walitti dhufnee wal kabajnee ustaaza keenyallee abbaa keenyatti kabajnee abbaa keenya dhufanii osoo bakka kanatti na dhibee bakka hin beekne jechuu osoo hin taane ka beekurraa baratanii wal tuffachuu baatanii bakka hin taane bakka haraamaarraa bakka kana osoo dhufanii baratanii ani kaayyoo kiyyaa dhaamsi kiyyaas kanumaa isin jedha. Maasha Allah tabaarakallah. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo teenyitarraa harmaan golamna hanga iyyaafannoo biraatti walitti deebinu nagee rabbii keessanuu jiraadha.